Kunoo nagadee ta'uun hammasuma wanti biraan hin jiru. Naggaadonni gani beektu miti hiree daldaltoonni garuma deemanitti waa bituu waa gurguruu kun meeqatti baasaa sun akkamii kamiin awwaadhaa gadi bu'ee ol ka'e waan akkasii kanama quba isaaniillee warri lakkaa adeeman ni jiru karaarraa jechuudha. Ani sammaa sanumatu na qaqqabee galaanuma sana keessan daakaatee jira. Mee viidiyoon har'aa kun maal akka ta'e anatu tokko lama isiniin jedha. Isin immoo turtii keessan aga xumuraatti laayikiin keessan yaada keessaniin aga xumuraatti waliin turra. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu baga jiraattanii nutis nagaa keenya yeroo jalqabaaf gara mana kanatti horii dhuftanii immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa jecha bakka kanaan isiniif ka'uu fi egaa kun akkuma argitanii deemeetiin dhufe kun horiif galaatii jira baay'ee tokkodha. Qodaa gar tokko karaa maskootii ol galfadheen kaan immoo argatti rarraafadhee ol seenee bakka kanatti jechuudha. Arra nu biraatii gabaa roobiitu jira ture. Ani immoo gabaa qofii akkasuma rayyaadan qabu garuu immoo abbaa warraatu bakka ta'etti na ergee ture jechuudha. Abbaa warraa hin jedhiin gaalessi jalaata abbaa warraa hojjedhiin jettanii turtanii ani abbaa warraa abbaa mana maal jechuunis natti hin tolu yoo maqaa isaa waame natti tola garuu maqaa isaa immoo haganni isinitti himatutti maqaa isaatiin waamu waan hin barbaanneef normaalii abbaa warraa jechuun abbaa warraa hin jedhiin natti tola ayyuuti yaada keessan fudhadheera jecha. Bakki inni itti na ergeegaa hojjettoonni mootummaa sukkaaraan fudhatu miti hiree sukkaara ji'a yeroo dhufe akka warri uummanni kaan bitatutti hin bitamu gatiin diskaawuntiidhaan fudhatu miti hiree sukkaara sanatu dhufeera ayyuuti deemiitii bakka sanaati fidii dhufeera akkana jalaa hin dhumne yookaan na hin dabarree jedhee tochitti na ergatee ofiisa hojiitti biisii ta'eera. Ani immoo gara ammaa kanatti mucaa argadheetii jira suuqii koban isheetti dhiiseen deema yoo ammaaf ammatti gurguruu wallaalteeyyuu suuqii immoo ammaaf ammatti bananii dhiisuurra banama yoo ta'eyyuu gaariidha. Namni babbaraa deema waan ta'eef isheen immoo akkasitti waan beektuuf maastikaa tokko tokko hin gurgurtii kaan immoo hin beeku hedhiitii na eegedhe akkasitti keessa kaa'een nan kutee jechuudha achi deemee. Bakka abbaa warraan erge sana ga'ee sukkaara isaa fuudhee fi achi as deebi'ee immoo isaa wantoota tokko tokko suuqii keessa na gaafatanii ani hin qabnetu jira. Makkafaafiyaan bakkee jedhamu tokko jira achi deemee waan akka qibaatii waan akka akaayii tokko tokko na gaafataniitu ani immoo hin finne isa na gaafatanii turan isallee chumarraatiin fidadhee. Achumaan immoo erganas ga'ee jedhee gabaanis immoo naannuma sana jiraadha gabaan roobiite gabiyya kanatti gabaa sanattis gadi goree waan tokko tokko bibbiteetiin dhufee jechuudha. Mee laayikii godha. Egaa yeroo baay'ee hagi beektan beektu warra hin beekneedhaaf immoo suuqii yeroo tokkotti wal namaaf hin qixxaatu. Anamma namni ganamaa hanqaaquuf kana fidee suuqimatti natti gurguree sokkee jechuudha. Bakka hin kaa'u dhabee qodaatti naqu dhabeetiin asumarra kaa'ee sokkee achi ga'e immoo ni beektu yoo ta'e shiboo wayii jira xaxamaa wayiitii kan inqulaalii yookaan immoo killeetti naqanii fannisanii isa dhabeetiin baasketii kana birrii 50 hin bitee jechuudha. Argitanii haganii shiboo sana argadhutti dheeree. Baasketii kana birrii 50 achumaan bitee kunoo inqulaalii kan akkasitti irra kaa'a kun har'a galgala hin bulu amma maaliifi hojjettoonni galgala gara manaatti yeroo galanii tokko lama sadii jedhanii rarraasanii galuu hin bulu hin turu. Isa sana birrii 50 baasketii laastikii kana bitee fidee hanqaaquu irra naqe akkuma argitanii achiin booda immoo waan mana keessa maal bitee galu maal dhiisee galuu jedheetti yaadee kunoo akkuma argitanii bakka kanatti immoo salaaxaa kanan bitee jechuudha. Salaaxaa kana akkuma asirratti argitanii birrii 40 hin bitee kunuun tallikoo maddabaa jirti. Gatiin illee meeqa akka ta'e akkamittiin akka bitamu waa'ee gabaa haala gabaa immoo gatti maan jira barsiifachuun barbaada waan ta'eef waan an harkaan qabee bakka nan godhannan hojjedha maleeteetu katee qabattee natti rarraati bakka kana yoon kana fuudhu sana fuutii ani akkasiin go'aani maaliin go'a jetti. Kunoo shunkurtiin kun immoo birrii 40 hin bitee kiiloon birrii 50dha. Ani garuu madaba waan jedhamu jira miti gabaa keessa san bitee. Amma shunkurtiin baay'ee tokko haala bareedaarra jira jechuudha. Akka duraa sana miti dura kiiloon 120 irra ture numtuu gumaa lamachaa turanii uummanni baay'ee rakkachaa ture. Amma immoo fooyya'eetu jira kunoo ganni lafaa kuni kiiloon 50 ture immoo kana 40tiin madabii bitee jechuudha. Kiiloorra immoo isa lafaa bitanii eebbisaniitu bitama. Garuu immoo ayyaanni ganna fuuldura kana dhufaa jira waan ta'eef sanaan waddaduun isaan oolu yaa guyyuma muraasa wayiitti siqneetu isaafis binnee keenyu laata kan jedhu waaqayyochiin nu haa ga'u. Kun immoo sukkaara gasansiniin jedhee abbaa warraatu na ergate hojjettootaaf kiiloo 2 gatii gadi bu'aatiin kennamaa jechuudha. Amma sukkaarri kiiloon tokko 200 bitama suuqirra. Anillee sumaan gurguraan jira. Garummoo hojjettoonni mootummaa immoo inni beektu baay'een isaanii sanaan miti kan isaan bitatanii kiiloo 2 kennamaa fi isaa ol immoo ni eeyyamamu kiiloo 2 oli isa fidee fi dhufeetii jira.
Kun egaa mana keessaan baay'ee hin binne shuma kana biteetiin dhufee gommana kana birrii 40 bite gommana miti kun salaaxaadha soorii akkasuma timaatimii kana birrii 40 bitee akkasumallee qullubbii kana birrii 40 kaarotiin birrii 50 dinnichi kun immoo dinnichi kunis birrii 50 jechuudha birrii 100 hin ta'a 50 shantamaan immoo isa kanaa jechuudha walumaa galasaatti kan birrii 270 akkam taateenna. Kana biteetiin gaaleeyyaa jechuudha. Amma kana haalli gabaa keessaa xiqqoo timaatimiin illee shunkurtiin illee jidduutti immoo namni barree qosaqosnaan gad ba'ee ilaalee tiin deebi'ee kunoo isa kana fakkaata kana biteetiin gaalee jechuudha. Gadafaatii ijoolleen ala jirtanii yeroo tokko tokko gammaatii ofii kan gargaaruu qaban jedhee yaadu akka ofii kootti yoo ta'e. Ayyaana irratti faa yeroo sanyiin facaafamu maddarabaa sana jechuudha. Isa irratti malee egaa akkasumas maatii irratti gargaarsa jedhame baay'ee ulfaata sana keessa hin galu. Kana wanti itti kaasee fi ayyaana irratti shunkurtii bituun dirqamaa, buna bituun dirqamaa, barbarree bituun dirqamaa. Waan meeqatu jira keessaatii kana deeggaruun qaba gargaaruun qaba kan jettan as siqxanii daftanii ayyaana jalatti yeroo ga'etti baay'ee tokko nama cinqa waan dandamtu. Kana utuun bitatiin oolutu jiraabuu danda'a waan ta'eef amma kana haalli qullubbiin itti jiru uummanillee akka jirutti shunkurtiin ammoo bareedaarra jira jedhanii tokkosittiin haasa'u jechuudha. Dafaatii ayyaana torbii lamatti galee bitaa maatii keessanii sarpiraayisii godha. Qullubbii diimaan egaa yoo feestaalii keessan teenye lafa faayyoo afaan ta'e bakka qilleensi galuutti yoo ta'e bitamee lafa taa'e rakkina tokko hin qabu jechuudha. Yeroo jalagee immoo waan ayyaanaan beektu waan ta'eef waddaduu danda'a. Anillee egaa waggaa hedduu booda Waaqayyoo bara kana naaf kennee jira. Yeroo jalqabaa fi ayyaana gannaa fuuldura kanatti dhufuu maatii koo wajjin dabarsuufan jedha. Biyya koo keessatti dabarsuufan jedha. Akkasuma nan bitaa fuuldura kana biteetiin kaamalee ayyaana jala dabaluu danda'a. Teennaa kan jedhu akkasitti mucaa koo wajjin intala koo wajjin odeessaa irra isheen immoo tura rakkoon qabu akkasii sana dhanaan jetti natti maa jirti. Inna gawlumaan keenya kana fakkaataas keessa waan jaallattan isin affeerree jira. Dinnicha filamaa jira koottaa waliin haanaannoo saniin jenna kan kanarraa fi viidiyoo biraatiin akka deebinutti gaanu jajjabeessaa isiniin jenna laayikii keessanii yaada keessan saabastaayitii keessaniitiin aga xumuraan waliin tura akkasuma immoo isa qodaa yookaan meeshaalee mana keessaa gatii sanuu gaafadhu ittanii jirtanii isa kanatti isiniif dhufa deebi'ee kan dhufutti baay'ee.